Taphoota Pirimeer Liigii torbee 11ffaa Liiverpuul injifachuun dursummaa isaa yoo jabeeffatu Manchester Cityin immoo mo'ameera. Tapha sanbata taphatamaniin Anfielditti Aston Villa kan simate Liiverpuul gooliiwwan lama Nuunezii fi Mo'aa Saalaa galchaniin 2-2 injifachuu danda'eera. Kilaboonni lamaan tapha carraa goolii ittiin uumaniin Nuunez boqonnaa dura Liiverpuuliin dursummaa qabachiise. Goolii erga keessummeessaniin booda goolii qixxeessituu argachuuf dhiibbaa uumaa kan turan taphattoonni Aston Villa yaalii isaan taasisaniin taphattoonni sarara ittisaa Liiverpuulii fi goolii eegaa Liiverpuul Kelleriin jalaa fashalaa'eem. Boqonnaa deebii dhiibbaa taphichaa salphisuuf kan boqonnaa duraa caalaa kubbaa deebisanii injifachuun sarara ittisaa Aston Villa qoraa kan turan Liiverpuul goolii lammaffaa Mo'aa Saalaa galcheen garaagarummaa goolii lamaa fiduun injifachuu danda'eera. Jalqabbii bara wal dorgommii kanaa eegalee sarara gidduu Liiverpuuliif utubaa kan ta'e Ri'aan ammas kilabichaaf murteessummaa isaa taphaa gara taphaatti kilabichaaf mirkaneessaa jira. Sarara ittisaa Liiverpuul kan duriirra bara kana jabaatee dhiyaatus taphaa gara taphaatti taphattoota sarara fuulduraa garichaa fi kubbaa qabatanii gara saanduqa Liiverpuul seensisuus ta'e kubbaawwan argaman irraa carraa goolii uumuuf rakkisaa ta'aa jira. Goolii eegaa murteessaan garichaa Alisson Beekeriin miidhamaan garicha tajaajiluu baatus sarara ittisaa haalaan qindaa'ee ijaaramee gareen qabu goolii eegaa lammaffaa Kelleriin hiriirsaa utuu gooliin keessummeessin ba'uu akka danda'u taphoota muraasaan argisiisaa jira. Yeroo Liiverpuul taphoota taphaturraa qabxii 3 karaa amansiisaa ta'een argachaa jiru kanatti Pepe jalatti jireenyi waan itti ulfaate kan fakkaatu Manchester Cityin ammas tapharraa qabxii argachuun hojii manee torban itti aanutti ta'ee fufeera. Gara Ameeksitti imaluun Brighton waliin kan taphate Manchester Cityin walitti aansuun mo'ameera. Boqonnaan dura goolii Haaland galcheen caalmaa taphaa fudhatee dursaa turus boqonnaa booda dhiibbaa Brighton uumee taphachaa tureen dandamachuu dadhabuun harka kennuun goolii lama keessummeessuun goolii 2-1 mo'amee Liiverpuul irraa qabxii 5 fagaatee sadarkaa lammaffaa irratti argama. Taphoota dilbata taasifamaniin Manchester United erga Ten Hagin gaggeessee liigichaan yeroo jalqabaan injifachuu danda'eera. Old Trafford irratti Leicesterin kan simate United goolii 3 fiduun injifateera. Manchester United taphicha jalqabumarraa caalmaa taphaa fudhachuun gooliiwwan Bruno fi Christensen ofirratti galcheen 2-2 dursuun boqonnaa bahan. Boqonnaan booda haalaan of fooyyessuun kan deebi'e Leicester yaaliiwwan goolii taasiseen yaaliin isaanii hin milkoofne. Bakka Marcus Rashfordin jijjiirame kan seene Garnachoon injifannoo United kan mirkaneessite goolii miidhagduu galchuun taphichi goolii 3-2 xumurame. Manchester United Ruud van Nistelrooyin durfamuun taphoota taphate hunda hin mo'amne. Erik ten Hag jalatti taphoota taphate irra deddeebiin qabxii 3 argachuuf kilabichaaf galma ulfaataa ture. Erga ten Hag gaggeeffame as kilabichi taphoota taphate irra deddeebiin injifachuun amilee taphattoota badee deebisee waan ijaaraa jiruuf fakkaata. Tapha kana injifachuu isaatiin United sadarkaa 13ffaa irratti argama. Taphichaan qabxii 3 haa argatu malee sochii taphaa kanaan garichi mul'ise hojii manee leenjisaan haaraa garichaa qabu amman baay'ee akka ulfaataa ta'e waan akeeke fakkaata. Tapha guddaa torban kana darbii Londaniin taphni Chelsea fi Arsenal walitti fidee goolii 1-1 yoo xumuramu Arsenal ammas foormii gaarii Stamford Bridge irratti qabu itti fufsiisuu danda'eera. Tapha wal morkii wal madaalee ittiin mul'ate kanaan Arsenaliif Gabriel Martinelliin goolii ittiin Arsenal dursu qabate yoo galchuu Chelsean goolii qixxeessituu argachuuf daqiiqaa 10 qofa itti fudhate. Goolii qixxeessituu Chelsea taphataa lammii Portugal jijjiirraa gannaan Wolves irraa gara Chelseaatti makame Pedro Natotu galcheem. Miidhama ji'oota muraasaan booda gara dirreetti kan deebi'e Martin Odegaard Martinelliif kubbaa goolii taate mijeessee kennuun isaa kilabichaaf amma murteessaa akka ta'e mirkaneesseera. Gareen Mikel Arteta liigichaan taphoota as dhiyoo taphate 4 injifachuu hin dandeenye. Roobii darbe Champions Leaguein Interin erga mo'ame as inni kun garaagarummaa guyyaa 4 keessatti tapha 2 mo'amuu isaatiim. Tapha gara taphaatti bakkeewwan bara darbee itti faarfatamaa turetti garicha bara kana taphoota baay'ee irratti laafe argamuu isaa cinatti taphattoonni garicha guutummaa guutuutti bifa jedhamuu danda'amuun tapha tilmaamamuu danda'u taphachuun isaanii garee faallaa ittisaa irratti ta'e injifannaa irratti karaa baneera.
xumuramuu waqtii jijjiirraa duraan maqaa isaa taphattoota sarara fuulduraa yeroo ammaa maqaa gaarii qaban waliin maqaan isaa kahaa kan ture Arsenaal Avertiif Jiisasitti abdachuun jijjiirraa taphataa sarara fuulduraa irraa of qusachuun bakkeewwan biroo irratti xiyyeeffachaa ture. Kun immoo jalqabbii bara wal dorgommiitti ga'umsa yeroo Avert irra tureen dagatamee turus yeroo ammaatti saanduqaa fi goolii garee faallaa duraatti ija laafuun garicha murtoo kilabichi jijjiirraa gannaa darbeen taphataa sarara fuulduraa irratti fudhate qeeqaa fi komiidhaaf saaxilee jira. Kilabni bara kana waancaa liigichaaf morkataaf kaadhimame ganamaan mucucaachuu eegaluunsaa kan isaan hin gammachiisne deeggartoonni garichaa kilaba isaaniirraa ga'umsa gaarii fi garee morkataa ta'e arguun hawwii isaanii yoo ta'u, kan ammoo yoo akkam ta'e argatan murteessuuf haalli Arsenaal amma itti jiru kan ija nama jabeessu miti. Dirree isaa irratti kilaba bara kana ol guddatee Ipswich Towniin kan simate Tottenham tilmaama injifannaa guddaa argatus goolii 2-1 injifatameera. Kilaboota bara kana faana liigichaa dha'uun itti ulfaatan keessaa tokko kan ta'e Tottenham kamisa darbe wal dorgommii Yuurooppii liigii kilaba Tarkii Gaalatasaariin erga mo'ame inni kun isa lammaffaati. Jalqabbii gadaanaa bara kana argisiisaa kan jiru keessa ba'ee garee morkataa ta'uuf tattaafachaa kan jiru gareen Newcastle dirreen ala Nottingham Forest waliin taphachuun durfamaa turuun duubaa ka'ee goolii 3-1 injifachuu danda'eera. Gama biraan La Liga Spainiin Real Madrid Osasaanuu keessummeessuun goolii 4-2 injifate. Taphataan sarara fuulduraa qarqaraa Real Madridii fi gareen biyyaalessaa Brazil Vinicius Junior goolii 3 galchuun hat-triikii hojjeteera. Torbee darbe badhaasa baalaandoorii utuu injifatin afuu isaan maatii kubbaa miilaa baay'ee gidduutti wal falmiin uumamuun kan dagatamu miti. Ga'umsanni bara darbe argisiiseen baalaandooriin kan malaaf ture jechuun deeggartoonni fi taphattoonni kubbaa miilaa hedduun deeggarsa isaaf qaban mul'isaa kan turan badhaasa baalaandoorii kan bara kana haa dhabu malee ga'umsa inni bara kana taphoota kilabichaa irratti hiriiree taphatee hundatti mul'isaa jiruun yeroo inni baalaandoorii itti injifatu ammas fagoo akka hin taane akeekam. Madrid taphicha injifachuun gammachuus haa ta'u malee taphataa sarara ittisaa garichaa Militaa'oon miidhama isaarra ga'een bara wal dorgommii kana guutuu gargaarsa isaa akka hin arganne dhagahuun kilabicha oduu gaarii miti. Taphichaan taphataan sarara fuulduraa qarqara mirgaa Rodrigoon miidhamaan taphacha addaan kutee ba'eera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu saatii kanaaf qabnu kanuma qophii ispoortii keenya daawwachuuf subscribe gochuu hin dagatinaa.